akka sadarkaa humna waraanaa addunyaa bara 2026tti Itoophiyaan indeksii humnaa 0.8525 kan qabdu yoo ta'u sadarkaa 52ffaa irraa gara sadarkaa 47ffaatti fooyyessite. Akka Afrikaatti Itoophiyaan sadarkaa 5ffaarra kan jirtu yoo taatu Aljeeriyaan ardii kanarraa sadarkaa 2ffaa addunyaarraa 27ffaa, Naayijeeriyaan addunyaarraa 33ffaa, Afrikaan kibbaa 40ffaa, Morookoon 56ffaa, Angoolaan 59ffaa, Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo 64ffaa, Suudaan 66ffaa, Tuniziyaan 79ffaa, Masriin Afrikaa irraa sadarkaa 1ffaa kan qabatte yoo ta'u waraanni Afrikaa 10 tarree kana keessatti hammatamanii jiru. Bara kana Itoophiyaa, Morookoo, Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo, Suudaanii fi Tuniziyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa 14 indeksii humna waraanaa addunyaatiin sadarkaa isaanii fooyyessanii jiru. Biyyoonni Afrikaa 17 sadarkaa isaanii kan dhaban yoo ta'u biyyoonni 7 akkuma duraaniitti hafanii jiru. Indeksiin humna waraanaa addunyaa kun lakkoofsa waraanaa, meeshaa waraanaa, baajata, loojistikii, qabeenya uumamaa fi teessuma lafaa dabalatee agarsiistota 60 ol fayyadamuun shalagamuudhaan sadarkaa kennamuudha. Itoophiyaan daandii baaburaa Itiyoo-Jibuutii fi dhaabbata boba'aa biyyaalessaa NOC waliin ta'uun piroojeektii yaalii boba'aa baaburaan geejjibuu eegalte. Tattaaffiin kun tajaajila loojistikii ammayyeessuu fi taankiiwwan baaburaa 110 kanaan dura sababa hanqina walitti bu'insaa bu'uraalee misoomaatiin hojiirra hin oolin dhimma bahuuf kaayyeeffate. Karoora kanaan buufata boba'aa HDLT fi buufata baaburaa jidduutti saraara baaburaa kiiloomeetira 1.5 ijaaruun guututti boba'aa baaburaan fiduuf kan hojjetamu yoo ta'u gurraandhala 27 bara 2026 irraa eegalee yaaliin diizila liitira 120 geejjibsiisuu ni taasifama. Milkaa'inni piroojeektii kanaa baasii loojistikii haalaan hir'isuun gabaa boba'aa fi xaa'oo biyyattii tasgabbeessuun cinaatti guddina dinagdee biyyattiif bu'aa guddaa akka buusootu eeggama. Baankiin Daldala Itoophiyaa torbee tajaajila maamiltootaa mata duree itti quufinsa keessan milkaa'ina baankii keenyaaf jedhuun eegalchiise keessatti baatiiwwan 6 darbanitti liqaa birrii biliyoona 320 ol kennuun maallaqa kuufamaa haaraa birrii biliyoona 325 walitti qabuu akka danda'e ibsee jira. Bu'uura gabaasa kanaatiin qabeenyi waliigalaa baankichaa birrii tiriliyoona 2.3 kan caale yoo ta'u lakkoofsi maamiltootaa miliyoona 45 dhaqqabee jira. Akkasumas tajaajila baankichaa ammayyeessuun gurgurtaa waliigalaa keessaa harka 90 karaa dijitaalaatiin raawwatamuun milkaa'ina guddaa galmeessee jira. Ministeerri maallaqaa obbo Ahmad Shidee akka addeessanitti fooyyessiin diinagdee gooroo kun guddina diinagdee biyyattii harka 10.2 galmeessuuf karoorfame keessatti gahee olaanaa taphachaa jiraachuu dubbate. Piroojeektii riizoortii Iikoo Gorgoraa Inisheetiivii Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmad gabataa Lahaagar jedhamuun kaaba haroo Xaanaatti ijaaramaa jiru damee turizimii biyyattii ammayyeessuu fi guddina diinagdee naannichaa saffisiisuuf abdii guddaa uumee jira. Riizoortiin kun qabeenya uumamaa fi seenaa durii Gorgoraa ammayyummaa waliin walitti makuun tajaajila boqonnaa fi walga'ii sadarkaa olaanaa dhiyeessuudhaan gaanfa Afrikaatti iddoo filatamaa ta'uuf kaayyeeffatee jira. Akka kanaanis dargaggoota naannichaatiif carraa hojii bal'aa uumuun ispoortii bishaanii fi bakka boqonnaa dinqisiisoo ta'aniin qunnamtii turistootaa biyya keessaa fi alaa daran cimsuudhaan ceehumsa seenaa fi diinagdee Itoophiyaa keessatti shoora utubummaa olaanaa ni taphata jedhamee eeggama. Magaalaa Adii Gudeemitti konferaansiin nagaa tokkummaa fi hariiroo hawaasa Tigraayii fi Affaar cimsuuf kaayyeeffate hirmaannaa manguddootaa, hooggantoota mootummaa fi miseensota hawaasaatiin geggeeffamee jira.
Konferaansiin kun seenaa dheeraa waliin jireenya ummatoota lamaanii yaadachiisuun dhiibbaa waraanaa bara 2020 fi waldhabdee daangaa sadaasa 2025 keessa mudateen nageenya qoramee ture deebisanii ijaaruuf kutannoo jabaa irratti xiyyeeffatee jira. Tattaaffii nagaa onkoloolessa bara 2024 eegale itti fufsiisuun amantaa waliinii uumuu, daandiiwwan banuu fi namoota nagaa gumaacha taasisaniif beekamtii kennuudhaan nageenya waaraa naannichatti fiduuf waliigaltee irra ga'amee jira. Itti aanaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Christopher Landau ajaja Afrikaa Ameerikaa Leetinaal Jeneraal Daagvin Andersanii fi ambaasaadara Ameerikaa Itoophiyaatti argaman Herviin Maasingaa waliin ta'uun sirna cufinsa kabaja waggaa 90ffaa humna qilleensa Itoophiyaa Bishooftuutti geggeeffame irratti hirmaatanii jiru. Keessummoonni kunneen mooraa humna qilleensaa keessatti hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi ajajaa humna qilleensaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaatiin simatamuun Expo Aviyeeshinii dhimma kanaan wal qabatee qophaa'ee daawwatanii jiru.